Nagaaniif araarri ayyaanni jaalalli waaqayyoo isiniif haa guddatu kabajamoo jaalatamuu kan taatanii hiriyoota koo Eelsaatu jalatti kan argamtan akkasumas haaraa gara Eelsaatu bitti kan dhuftani akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyoo madda nagaa koo kan ta'e waaqayyoo gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Egaa waaqayyo umurii qabnu irratti umurii nuuf dabalee bara nuuf dabalee har'as jiraanne akka nagaa wal gaafannu kan nu taasise maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Wanti waa hunduma caalu waaqayyoon galateeffachuu dubbii waaqayyoo keessa jiraachuu wanti lafaa hundi hin lufa beekumsi hin lufa bareenni hin lufa dargaggummaan hin lufa fayyaa dhabuun hin lufa wanti hin lufne lafa kanatti hin jiru. Wanti hin lufne garuu wanta tokkotu jira. Inni saammoo sagalee waaqayyooti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ganama kanaan mee sagalee waaqayyoo iddoo tokko keessa kotti kan ammoo ulfaate yookiin keessa kotti har'aa kan ammoo keessa kotti eebbifame wal wajjin qoodamna. Isa qoodamuuf gara keessan dhufee Macaafa Faarsaa boqonnaa 27 irra kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin nan dubbisa. Iddoo kana baay'een keessanitti eebbifamtanii yookiin ammoo gariin keessan har'a dhaggeeffattanii ta'a gariin keessan ammoo dubbifattanii eebbifamtanii tu ta'a. Har'allee sagalee waaqayyoo haarawaa sagalee waaqayyoo yeroo hunduma haaraa sagaleen namaa yeroo turre darba. Wanti lafa kana expire date qaba. Bilbilaan qabadheeru kuni expire date qaba. Hin baqa yeroo isaa yoo ga'eetiin jedhu sibiilli kun hojii dhaaba. Ariitanii bara baraan kan jiraatu isa barriin geeddarre isa yeroo hunduma ilame bara abboota keenya bara Abrahaam Yisaaq Yaaqoob baroota ammoo san kan ture ammas kan jiru bara baraan kan jiraatu sagalee waaqayyoo kanarraa wal wajjin qoodamna. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yeroo hunduma sagalee waaqayyoo dubbachuun natti tola. Galanni gooftaaf haa ta'u. Maqaa gooftaatiin nan dubbisa. Waaqayyo ifa kooti fayyina kooti yos immoo eenyuun sodaadharee waaqayyo da'oo jireenya kooti eenyuun duratti berbiraree warri hamaa hojjetan ana nyaachuuf yommuu anatti dhiyaatanii warri na cunqursanii fi warri diina kootii ana irratti yommuu ka'an ofuma isaaniitii gufatanii ni kufu dhiifama. Duulli na marse yoo buufate iyyuu garaan koo hin sodaatu lolli yoo anatti ka'e iyyuu ani hin shakku. Ani waaqayyo waan tokko nan kadhadhe isas argachuu nan barbaada. Innis bara jireenya koo hunduma mana waaqayyoo keessa jiraachuu gaarummaa waaqayyo hojjetu ilaaluu mana qulqullummaa isaa keessatti isa yaadachuudha jedha. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa Daawit iddoo kanatti maal jedha? Waaqayyo ifa kooti fayyina kooti jedhe. Ameen. Waaqayyo maali kooti? Ifa kooti fayyina kooti. Kanaafuu maali jedhe? Ani maali jedhe? Eenyutu na sodaachisa ree? Eenyutu na akka anammoo yookiin muddamu godharee? Waaqayyo maal waan ta'eef ifa isaa waan ta'eef fayyina isaa waan ta'eef amanannaa isaa waan ta'eef waaqayyo ifa keeti obboleettii ko waaqayyo fayyina keeti wanta sitti dukkanaa irratti wanta ammoo sitti ulfaate irratti wanta ammoo gaafii sitti ta'e irratti wanta ammoo deebii dhabdeef irratti waaqayyo ifa keeti waaqayyo fayyina keeti waaqayyo gaachana keeti waaqayyo gargaaraa keeti wantuu sirratti ammoo aboo qabaachuu hin danda'u yoo ati waaqayyo maal godhatte ifa kee godhatte. Kanaaf iddoo kanatti Daawit maal jedhe? Waaqayyo ifa kooti fayyina kootis jedhe. Ameen. Ifa kootis fayyina kootis jedhe. Ifni ifa keessatti waan baay'ee argina. Ifa keessatti bifa wantoota ammoo nu dura jiruun argina. Ifa keessatti nama argina. Ifa keessatti wantoota ammoo lafa kanarra jiranii argina. Dukkana keessatti ifa waan tokko arguu dandeetta waan si afoo jiru hin dandeettu itti buuta hin gufatta hin kufta. Kanaaf maal jedhe? Waaqayyo ifa kooti jedhe. Ifa waaqayyo gaafa sii ta'eetiin jedhe wanti tokko siif dura dhaabbachuu hin danda'u obboleettii ko. Yaa obboleessa ko waaqayyo ifa siif haa ta'u. Waaqayyo fayyina siif haa ta'u. Achi ka'ee maal jedha? Yos jedhe waaqayyo iddoo jireenya kooti eenyuun duratti berbiraree? Waaqayyo iddoo maaliiti? Iddoo jireenya kooti.
arra baay'een kenna iddoo maalii qabaa maaltu akkana naaf ta'a jennee rakkannaami waaqayyo iddoo jireenya keeti waa keetii fi hamma ati yaaddu caalaa waaqayyo waan baay'ee siif qaba. Ameen. Hamma ani yaadu caalaa hamma ani yookiin ufiif dhudhumu caalaa hamma ani beeku caalaa hamma ani dubbadhu caalaa waaqayyo waan gaarii naaf qaba. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo iddoo jireenya keeti iddoo kan dhabde kan haalli si harkaa bade kan ammoo bakka gaafii garagaraa keessa jirtu kan ammoo jireenyi sitti ulfaate hujjee waan tokko gootee waan sirraa ammoo godhamuu qabu gootee maatii kee gargaartee fira kee gargaartee ufii keetii kanatti jiraadha jettee waan tokko hojjettee kana hundumatti milkaa'uu kan dhabde har'a waan tokko siin jedha waaqayyo iddoo jireenya keeti waaqayyo boqonnaa keeti waaqayyo hara galfii keeti waaqayyo abdii keeti. Haleluuyaa. Yesus Kristos bara baraan gooftaadha. Dhuguma waaqayyo hara galfii namaati. Namni boqonnaa yookiin qabeenya qabaateef yookiin mana qabaateef yookiin ammoo wanta adda addaa qabaateef haraan galfatu baay'een argine kan utoo qabeenya qaban kan utoo ammoo waan gaarii qaban kan boqonnaa hin qabne kan nagaa hin qabne kan gammachuu hin qabne kan ammoo haalli ittiin mijanne waan baay'eetu jira lafa kanarra biyya gaarii utuu ta'an teknooloojii gaarii keessa utuu jiran garuu gaaffii baay'ee warri qabani warri waaqayyoon qabani warri waaqayyoon abdatan garuu gammachuutti jiraatu. Kanaaf obboleetti koo waaqayyo iddoo jireenya keetiiti waaqayyo iddoo boqonnaa keetiiti waaqayyo hara galfii keeti. Maatiin si boqochiisuu dhabuu danda'a gargaartee waaqayyo maatii wanta tokko gootee bakka jireenya qannoo isaaniif hunda jetteetiin ta'uu dhabuu danda'a. Waaqayyo iddoo jireenya keetiiti. Akkati yaadda akka garaa keetii siif ta'uu dhabuu danda'a. Waaqayyo iddoo hara galfii keetiiti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Lubbuun tokko jecha kanaan hin fayyiti. Galanni gooftaaf haa ta'u. Warri ammoo dhugumaa abdii kutatatan hujjanii dadhabdaniitiin kennitanii galata dhabdanii warri milkaa'uu dhabdan sagaleen kun isin milkeessa. Sagaleen kun ifa keessan, sagaleen kun fayyina keessan, sagaleen kun jabina keessan, sagaleen kun ammoo ila dhuguma bakka ati awwaalamte awwaala keessaa si baasa waaqayyo. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Qabeenyaanii miti beekumsaanii mitiyyuu waaqayyo yoo abdate sagalee kana yoo abdatte jette awwaala keessaa waaqayyo si baasa. Daaraa sirraa argufa namatti si qixxeessa qixxee tolootaa si dhaabsisa. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maqaa waaqayyoo kan eebbifa. Faarsaa 112 irratti deemnee yoo ilaallu dhuma irratti maal jedha? Isii hiyyeetti isii ammoo dhala hin qabne kan dhala kennu. Qixxee warra ammoo maali? Warra gurguddootaa kan kaa'u. Halleluuyaa jedha. Ameen. Qixxee warra gurguddootaa si kaa'a. Maalirraa kaasee? Waa irraa kaaseetii miti. Wanta harkaa qabdu irraa kaaseetii miti. Wanta duwwaa irraa kaasee. Ameen. Galanni waaqayyo duwwaa kee waaqayyo maal godha guututti godha. Isa ammoo dhabduu sana ammoo kan ammoo finnaan ammoo eebbisu. Haannaan dhabduu turte rakkattuu turte boottuu turte. Masaanuun isii yeroo hunduma isii boochifti. Ilame mana waldaa godhattuun boochifti. Gandatti meeqa isaa boochifti beeka. Gandatti yeroo maratti ba'atiin dhiisa. Waaqayyo garuu gaaf tokko hin qaabate Haannaa. Ameen ameen. Isa ammoo maaliin qaabate? Yoo qaabatu waaqayyo wanta ija qabuun si qaabata. Ilame finni Haannaa minaamintee miti. Saamu'eel fa'a. Hin eebbise waaqayyo. Si eebbisa waaqayyo. Waaqayyoon eeggadhu. Qulqullummaa waaqayyoon eeggadhu. Waaqayyoon abdadhu. Waaqayyotti amanadhu. Waaqayyo iddoo jireenya keeti. Waaqayyo boqonnaa keeti. Waaqayyo abdii keeti. Warri abdii kuttaniittani. Warri jiruun abdii sin kutachiise. Warri namni abdii sin kutachiise. Warri firri abdii sin kutachiise. Arra abdiin sagalee kanarra godhadha. Waaqayyo ifa keeti. Waaqayyo humna keeti. Waaqayyo fayyina keeti. Waaqayyo abdii keeti. Waaqayyo iddoo jireenya keeti. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf iddoo lakkoofsa lamarra ta'e warri hamaa hojjetan ana nyaachuuf yommuu anatti dhiyaatanii warri ana cunqursanii fi warri diina kootii ana irratti yommuu ka'anii ofuma isaaniitii gufatanii ni kufu jedhe. Ameen. Warri hamaa yaadan warri waan gaarii hin taane sirratti yaadan baay'izawee namni hamaa yaadu dhugaa. Namni waan hamaa dhudhumu namni hammeenya ganama galgala bakka
yoo ka'uu hammeenya hamaa wanta adda addaa namni yaadu jireenya isaatiitti qannoon argu jireenya isaatiitti nagaan argatu waan ammoo qabu fakkaata maybe kijibaawwan ta'uu walitti qabachuu hin danda'a kijibaaf yeroo ammoo ol kaafamuu hin danda'a garuu duumni isaa gadi nu haa gargaaru waaqayyo warri hammeenya sirratti kaa'ee yaadan warri boolla siiquutan ufuma isaaniitti garagalanii waaqayyo heebbifamu kanaaf iddoo kanatti maal jedha warri hamaa hojjetan ana nyaachuuf yommuu anatti dhiyaatan warri na cunqursanii fi warri diina kootii ana irratti yommuu ka'an ofuma isaaniitti kufanii maal ta'an ufuma isaaniitti maal gufatanii ni kufu ufuma isaaniitti gufatanii kufu warri hamaa sirratti yaadan ufuma isaaniitti kufu ayizo namni asii bada namni waan hamaa sitti yaadu malee ati namatti hamaa yaade namni waan barbaade sinaa jedhu namni waan barbaade sirratti ammoo godhu ati immoo gochuufi yookiin nama halluu san baafachuuf hin ka'in waaqayyo lolaadha maqaan isaas waaqayyoodha ameen akkas jedha sagalee waaqayyo lolaadha maqaan isaa waaqayyoodha warra maal ta'e warra ammoo qulqullummaan waaqayyoon eegeef warra ammoo sam ni jedhee isa eegeef ameen caddisi waaqa kan kee waaqayyo ifa keeti waaqayyo iddoo jireenya keeti waaqayyo lolaa keeti waa sadii kana qabadha obboloota qaba waaqayyo ifa keeti ifa keessa wanna hunduma argita waaqayyo iddoo jireenya keeti waaqayyo maali keeti fayyina keeti waaqayyo lolaa keeti ameen galanni waaqayyo faata egaa sagalee waaqayyo guyyaa arraa anitti eebbifame isa kana isinis itti eebbifamtu maaliif sagalee waaqayyo akka maalii jira hojjenna akka sagalee isaa jira bakka sagalee kana gaafa amanatteetiin jette sagalee kana irratti waaqayyo wanta guddaa hojjeta kanaaf waaqayyo maali keeti ifa keeti waaqayyo maali iddoo jireenya keeti waaqayyo maali keeti gaachana keeti waaqayyo lolaa keeti galanni waaqayyo faata isa dhageenye waaqayyo nuuf haa eebbisu faarfannaa tokko amaariffannaan faarfadha callamaው ከብርሃኔ በላይ አይደለም jedha hin beektan hundi keessan egaa wajjin faarfannaa callamaው ከብርሃኔ በላይ አይደለም ህመሜ ከመድኃኒቴ በላይ አይደለም እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ ጨለማው ከብርሃኔ በላይ አይደለም ህመሜ ከመድኃኒቴ በላይ አይደለም እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ ጌታ ኢየሱስ በቂ ነው ለሰማይም ለምድርም ኢየሱስ በቂ ነው ጌታ ኢየሱስ በቂ ነው ለሰማይም ለምድርም ኢየሱስ በቂ ነው አሜን ኢየሱስ በቂ ነው ኢሰሳሜቲፍ ኢሰለፋቲፍ ሁንዱማፍ ጎፍታን ጋያዳ መቃ ኢየሱስቲ ኦቦሌቲኩ ኦሊፍ ገድን ፊግን gayaadha waaqayyo siif waaqayyo gayaadha iddoo boqonnaa keetiitti ifa keeti lolaa keeti fayyina keeti waaqayyo siif gayaadha ati oliif gadi iddoo kadhataattu sanitti yookiin iddoo dhaabbachuu qabdu sanirra dhaabbadhu waaqayyoon eeggadhu malee oliif gadi akka wanna akka bishaan yoo otoon guunne jaarkanii asirra uf keetteetiin jettu oliif gadi sidhee lafaan sidha argite oliif gadi jedhi iddoo kadhattee irra dhaabbadhu waaqayyoon eeggadhu akkuma ambaaqoon jedhi iddoo dhaabbachuu qabu irra dhaabbadheen si eeggadhe arra warri ammoo iddoo dhaabbachuu qabdan irra dhaabbattanii gooftaa eegdanii gooftaan argitu maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu shaaloom yeroo biraa sagalee biraatiin walitti deebina waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyo ifa keeti waaqayyo iddoo jireenya keeti waaqayyo lolaa keeti waaqayyo fayyina keeti shaaloom